Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa sadaffaa. Biiftuun irrata nyaattee erga gara siree ishii deemtee siree ishee irra jeessuun raajiin osuma akka nikoo ta'e akkamitti waa'ee jaalala koo kana ibsaaf? Akka aadaa kootti dubarri dhiira hin gaafatu. Maaliif falli koo moo akkasumatti jaalala isaatiin gubachaa jiraadha? Aafachume ka'een xalayaa barreessuuf pennaa fudhattee katabuu eegalte kanan jaalala isaan sakaalame raajuu kootiif dhukkubbii onnee koo daran natti hammaate qalbii koo na fudhattee jaalalaan namoote dheebuu jaalala kee ani danda'e nafsu osoo isa onnee jabaataa qarxam godhee cabsu namoota keessa koo jaalalaan na marsitee kan keena godhatte nama hunda dursitee osoon himaa oolee sila natti tola waa'ee jaalala kee si yaadani malee ani kan jecha coru natti cima malee homaa natti furu. Asuma irrattan dhaaba jechoota funaanoo raajuu koo ana Biiftuu Bojaadha sin jaaladha jettee katabdee akkuma xumurteen poostaa waraqaa irraa bocuun haguugdee isa duubatti raajuutiif jettee irratti katabde. Akkuma gara suuqii deemteen mucaa obbo Tasammaa argitee mucaa sanaan karameellaa kennitee fi ilaa kana immoo fiigi raajitti kenni jettee itti kennite. Mucaanis karameellaa isaa tuttuuxachaa poostaa fuudhee gara raajitti qajeele. Hoggum yaa jaalala himatee nama hin qabu bakka hin filatu waraqaa qulqullinas hin gaafatu bakkuma argetti qaba akka komaandii poostaa. Nadhiisa kan akka jaalalaa nama sakaalu jira laata? Mucaanis karameellaa isaa afaan keessa naannessaa gorora isaa mi'eeffatee liqimsaa raajii oo kana namatu natti kenne raajitti kenni jedhee itti kennee of duuba deebi'e. Raajiin gaafa ilaaluu dugda duuba isaa raajitiif jedha. Haga ciree bira ga'utti obsa dhabe. Akkuma ciree bira ga'een dubbisu eegale. Haga dhuma isaa argutti saffisa inni ittiin dubbisaa jiru ajab. Akkuma dhuma isaa ga'een Biiftuu Bojaa ta'uu ishee amanuu dadhabe. Har'a raajii jala qubeen waan miliqte fakkaata. Innis amma xalayaa sana irra deddeebi'ee dubbisa. Gaaffii of gaafataa amma dhuguma Biiftuu nana rakkataa gadadamaa kana jaalatte moo kana ija kootu dogoggora dubbisa? Ammas irra deddeebi'ee xalayaa sana saaqee dubbisa. Yeroo maamilli isaa dhufan immoo kofoo isaa keessatti deebisa. Har'a raajitti hojiin itti tolee miti. Innis maamila isaa teessoo irratti dhiisee gara mana fincaanii deemuun achitti xalayaa Biiftuun barreessitee sana irra deddeebi'ee dubbisaa. Yeroo dubbisu akka waraqaa sana laphee isaatti qabatee Biiftuu koo ati dhuguma na jaalatte moo? Takka immoo osuma dubbisuu waraqaa dhungata. Safuu yaa jaalala waan isheen nama hin goone jira laata? Akka tasaa onneesi seenaa osoo hin beekin weerara addunyaa kana irraa koloneeffataa cimaan akka jaalalaa jira laata? Halkan hirriiba si dhorkee yeroo siree irra si naannessu siree irra naannestee si leenjisu
irriiba sitti hadheessee keenyan yeroo keenyan si ilaalchisu yaada fi qalbii si fuudhee yeroo gara nama sanaa si geessu nyaata sitti hadheessee hiriyaa sitti haleessee kophaa si filachiisee kophaa si gungumsiisee garaacha keessoofee qalbii rarraasee jireenya sitti dukkaneessee abjuu si joorjessee lafa onaa keessa kan adeemsisu safuu jaalala koloniin kana caala jira laata. Namni gaafuma uumamu miira jaalalaa sanaan waan uumamuuf jaalalli kun kolonii qomoon daddarbanidha jedheen yaada. Maarree kolonii kana ofirraa kaasuun hin danda'amu. Arra raajiin gammachuu fi gaaffii dhandhamaa oole kan nama dhibu sa'aatii laaqanaa illee hin dagate. Dargaggoonni tokko yeroo shamarran kophaa deemtu argan jecha ittiin jedhu ishii sodaachisu miira isaanii hoogganamuun dhiibbaa irraan geessisuuf sochiin kun garuu gocha baay'ee gaarii hin taanedha. Miira keenyaan hoogganamuun dogoggora guddaaf nu saaxila. Warra sammuun hoogganaman haa taanu dhaamsa kooti. Yeroo mara sammuun keenya waan godhe akka inni yaadu carraa kenninaa taanan yoomiyyuu jireenya gaarii fi nagaa qabeessa jiraachuu dandeenya. Hin dandeenyu. Garuu sammuu keenya waan gaarii akka inni yaadu carraa yoo laanneef jireenya gaarii fi hawwataa ta'e akka jiraannuuf amantaan qaba. Amma aduun gara mana isheetti galuuf waan dukkana baqattee fiigaa jirtu fakkaata. Amma raajiin gara manaatti osoo galaa jiru sagalee raajii jedhu dhaga'e. Gaafa gargaree ilaalu biiftuu suuqii cinaa dhaabbattee waamaa jirti. Innis daandii qaxxaamuree gara isheetti qajeele. Erga nagaa wal gaafatanii booda biiftuun ergaa tokko siif ergeen ture si qaqqabeera. Raajiin na qaqqabeera biiftuu. Ani hojiidhaaf jecha akkaatitti si deebisuu dhabuu dhabe jedhee biiftuun rakkoo hin qabu jettee osoo afaan keessaa hin fixin abbaan ishee itti dhufanii. Raajiin gara mana hiriyaa isaatti qajeele. Dargaggoonni tokko yeroo shamarran argan waanuma jaalalaan wal qabatu odeessu. Jechoota tuttumatu seeqaa rifeensa mataa isaanii qabachaa sagalee laaffisanii itti ususu. Kana irraa kan ka'e shamarran kophaa deemtu yoo argan jechoota amlee ishee boosu itti roobsu. Yoo obboleettii manaa hin qabaannellee haati keenya dubara. Kanaaf waliif kabaja kennuun barbaachisaadha. Garuu walitti odeessuun gaarii ta'ee otoo jiruu waanuma jaalalaa qofa irratti xiyyeeffachuun gaarii miti. Namni akkuma wal argeen wal baruu danda'a. Jaalalli bakka akkasiitti sitti dhufa hin jedhu. Garuu fedha miira keetiin qofa hin hoogganamin. Magaalli Gorii qabeenya uumamaan badhaatudha. Magariisni uumamaan ishee badhaasee magaalittiif suura addaa ta'e kenneefii jira. Keessattuu jaalalleewwan wal kaadhimmatan guyyaa cidha isaanii iddoo itti suura yaadannoo ka'an bakkee Gorii jedhamee beekama.
Dargaggoonni jaalallee isaanii waliin yeroo beellama bakki itti dabarsuu barbaadan bakka kanatti walii filatu. Egaa namni gorii dhufe homtuu itti hin hir'atu, hunduu jira. Feetu bishaan koomisii guutee dambal'aa kan daakaa beekuuf ani jira waan jedhu fakkaata. Abbaan tolaa maanguddoo naannoo sanaati. Waa'ee seenaa magaalaa sanaa isaan irraa hanga gurri keessan guutee irra odeeffachuu dandeessu. Arra raajiin hirriibi waan jibbu fakkaata. Asii fi achi gaggaragalee yaada dhibbata. Akka namni irratti hin barreef immoo dhoffachuu yaala. Obsa dhabeera. Biiftuun qalbii isaa weerarteef sammuun isaa waa'uma ishee yaada. Xalayaa ishee sanas dhoksee dubbisa. Inni jechoota walunachiisee miidhagsee xalayaa biiftuu barreessuuf yaade. Garuu hiriyaan isaa waliin waan jiruuf akkaataa dhabee haga inni rafutti taa'ee eeguu jalqabe. Amma hunduu waan rafan fakkaatu. Hiriyaan isaa kurruufutti ka'eera. Raajiif carraan argameera. Innis waraqaa fi peennaa isaa fudhatee jechoota walumachiisee biiftuuf xalayaa katabuuf ka'e. Kanan jaaladhu biiftuudhaaf. Weerartuu onnee koo sakaaltuu jaalalaa, ashaaraa onnee koo bakkalcha koo barii, holqa jaalala koo akka soofu marii. Tulluuf gaara goree qaxxaamuree dachaa, bitaaf mirga goreen deemas yaadachaa. Gootittii laphee koo irra aantee moote, onnee koo keessa loote. Hoggantuu jaalalaa biiftuu koo dungoo koo, sin jaallas yaadde duree koo. Kan hin daganne godhadhee yaadannoo keessa kootii qabda bar guyyaa yaadannoo. Ololli doonumee nu duchullee kurraa irra aannee furraa. Nu hadda hin baanu hirreega kamiinuu utuu bokkaa dhiisee dhiiga roobsee samiini. Sobaan nuuf firoomu bofni yoomuu bofa, kan adda nu baasu boolla du'aa qofa. Kan onnee isaa irraa si jaalatu raajii barii irraa. Sin jaaladha biiftuu koo jedhee erga goolabee booda innis waraqaa irraa bifa poostaa bocee haguugee lafti bari'uuf iyyi lukkuu gamaa gamanaa wal jala qabuun bari'uuf lafti waan gammadaa jirtu fakkaatti. Raajiin hirribni osoo ija isaatti hin dhufin lafti bari'e. Safuu yaa jaalala garbuun fataan akka isaa gonkumaa hin argamu. Innis haga ciree nyaatee lafa dalagaa isaa deemutti obsa dhabe. Akkuma isaatti hiriyaa isaa waliin erga ciree nyaatanii booda abbaan gara dalagaa sanatti qajeele. Harri guyyaan isaa gabaadha. Raajiinis ariitiin gara dalagaatti deemaa jira. Biiftuun halkan guutuu isheenis waa'uma raajii osoo yaadduu lafti bari'e. Abbaan ishee subiidhaan gara suuqitti sokke. Isheenis akkuma hirriba kaateen ciree ishee nyaattee dalagaa abbaa ishee gargaaruuf gara suuqitti imalte. Raajiin akkuma suuqii obbo Bocaa cinaa ga'een ol goree akka nama qalama qopheedhaan dibuu gaafatu xalayaa isaa eda irriba dhiisee katabaa bulee fuudhee biiftuutti kennee sokke.
Biiftuunis harkaa fuutee dubbisuuf abbaa ishee sodaatte. Jakkeetti ishii keessee guyyaan guyyaa gabaa waan ta'eef gabaan suuqitti goraa waan jiruuf qalbiin biiftuu xalayyaa sanarratti rarra'ee jira. Gidduutti osuma namaaf meeshaalee kennaa jirtu xalayyaan jakkeetti ishii keessaa bu'e isheen akka inni bu'e hin argine dalaguma ishee itti fufte. Amma gabaan akka silaa miti aduunis gara dhiyootti deemaa jirti. Abbaan biiftuu osuma meeshaa garagalchuu poostaa bareedduu haguugamtee jirtu tokko meeshaa gidduu fuudhee erga garagalchee booda itti fufa kutaan arfaffaan. Ashama harka fuunee akkam jirtu? Biyya keessas biyya alas warra jirtan nageenyi fi araadi waaqayyo iddoo jirtan isiniif haa baay'atu. Bakka gara chaanaala kiyya kanatti nagaan dhuftan isiniin jecha egaa asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa jedhu kutaa tokkoo fi kutaa lama isin biraan ga'uun kun yaadatama. Arras kutaa sadaffaan isa kana fakkaata. Ammallee hin xumuramne kutaan arfaffaan